Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Haga xumuraatti viidiyoo kana namni daawwate sirriitti isin gargaara. Haala kamiin view YouTube xiqqoodhaan viidiyoo YouTube xiqqoodhaan galii guddaa irraa argachuu dandeenya yookaan immoo akka inni doolaara bareedaa view xiqqoo irratti nu kaffalu gochuu dandeenya. Irra caalaan keessan view gurguddaa qabdu garuu maallaqni inni isiniif hisaabu baay'ee xiqqoodha. Haala kamiin view xiqqaa irratti maallaqa guddaa akka YouTube nuuf kaffalu gochuu dandeenya. Baay'ee salphaadha. Karaa afuriin gochuu dandeenya. Karaan arfanuu wal qabatee deema. Seetingii takkallee dhumarratti isinittiin agarsiisa. Sirriitti na hordofa. Akka YouTubein view xiqqoodhaan doolaara bareedaa nuuf kaffalu egan impressionii isaa ol kaasuu qabna. Impressioniin ol kaa'uu qaba, average view ol kaa'uu qaba. Kana ol kaasuudhaaf haala kamiin sirreessuu qabna. Tokkoffaa irratti kan nuti waliin ilaallu jalqaba irraa qabnee waliin ilaalla. Haala kamiin view xiqqoodhaan doolaara bareedaa irraa arganna isa jedhu irraa eegallaa jechuudha. Inni tokkoffaan thumbnail xiqqoorraa haa eegallu. Tokkoffaa thumbnail. Kana jechuun YouTube irra yeroo seentan namni isin subscribe gootanis namni isin subscribe hin goones YouTube kanarra hoomii kanarratti argitu. Gariin kan isin subscribe gootan gariin immoo kan isin hin godhintu YouTube irra dhufa. Kan isin subscribe gootanii hoomii kanarra dhufu waan isin subscribe gootaniif. Kan isin immoo osoo subscribe hin godhin viidiyoon jaraa dhufee fuula dura kanarratti isinitti mul'atuuf waan suuraan jarri irra kaahan baay'ee bareedaa ta'eef namni irra tuqu waan heddumaateef YouTubein namoota baay'eetti recommend godhee beeksisaa jechuudha. Kunigaa view isaa ol kaasaa, lammaffaa impressioniin isaa ni guddataa jechuudha. Maaliif impression click rating sun ni guddata. Dhuma irratti kan isinitti agarsiisu ta'a. Thumbnail bareedaa irra kaahu, thumbnail viidiyoo sanaan wal fakkaatu suuraa waan sana ibsuu danda'u irra kaahuu qabdu jechuudha. Maaliif namni yeroo YouTube irra seene waan isa bohaarsu ilaaluu barbaada waan ta'eef, waan isa barbaachisu ilaaluu barbaada waan ta'eef tokkichumaan akka iji isaa irra buheen wanni sun waan isa hawwatu ta'uu qaba jechuudha. Suuraa isin asirra keessan. Kanaafuu suuraa viidiyoo irra keessan miidhagsuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana yookaan chaanalii kana subscribe hin goone garuu YouTubein narra fidee jira. Maaliif waan namni baay'een irra tuqee daawwateef jechuudha. Kan YouTubein narra fideef. Kanaafuu suuraa jalqaba irra keessan, suuraa dura irra keessan sana miidhagsuun isa tokkoffaadha jechuudha. Kaffaltii sana ol kaasuuf. Kanaaf immoo duraan barsiiseen jira. Pixartii kana fayyadamuudhaan thumbnail bareedaa suuraa viidiyoo hojjettan sanaan wal fakkaatu haala bareedaa haala miidhagaa ta'een hojjechuudhaan dura kaahuu qabdu jechuudha. Kaffaltii viidiyoo irratti isiniif galu sana view xiqqoodhaan akka inni galii bareedaa isiniif galchu gochuudhaaf view xiqqoodhaan maallaqa bareedaa akka inni isiniif kaffalu gochuudha dirqama. Inni tokkoffaan suuraa thumbnail bareedaa irra kaahuu dura kaahuu qabdu jechuudha. Inni lammaffaan inni gara lammaffaatti yeroo deemnu mata duree yookaan taayitilii. Mata dureen isin viidiyoo irratti barreessitan mata duree dheeraa yookaan immoo mata duree wal makaa wayii osoo hin taane waan qalal jedhee viidiyoo sana ibsuu danda'u. Gabaabbatee viidiyoo sana ibsuu danda'u jechuudha. Chaanalii kana viidiyoo mata dureen isaa gabaabaadha. Akkaataan itti jirus nama hawwata, waan irra tuqii ilaali nama jechisiisuu jechuudha. Ji'a tokko keessatti view 600 way argatee jira. Sababni isaa maali? Tokkoffaa mata dureen isaa gabaabaadha, lammaffaa suuraan isaas bareedaadha. Namni irra tuqu ni heddummaata jechuudha. Kanaafuu mata duree viidiyoo sanaan wal fakkaatu haga ta'e miidhagsuudhaan waan nama hawwatu gabaabsitanii ibsuu danda'uu qabdu jechuudha. Akka YouTubein recommend isiniif godhee bakka baay'ee gaha. Yeroo bakka baay'ee gahe impressioniin clickiin isaa ol kahaa jechuudha. Namni YouTube hoomii irratti argee kan subscribe hin goones kan subscribe isin godhes akka namni irra tuquuf nama kakaasaa jechuudha. Mata dureen gabaabbachuu, suuraan bareeduun. Inni sadaffaan maali? Inni sadaffaan jalqaba viidiyoo miidhagsu. Kana jechuun viidiyoo keessan haga daqiiqaa 3-4 irratti akka namni
maali viidiyoon kun dhimma maaliiti jedhee dhaggeeffataa itti adeemu gochuu danda'uu qabdu jechuudha. Namni irra tuqee yoo bahee akkuma irra tuqeen yoo isa jibbisiisee yookaan itti tolin dhiisee irraa bahe impression isaa gadi bu'aa jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa 8 maxxansitanii average view isaa daqiiqaa 3 ol ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun viidiyoo tokko irra tuqee isinitti agarsiisu. Xiyyoon viidiyoon kamiyyuu video performance ni qaba. Kanaafu view isaa magariisa xiyya magariisa ol agarsiisee jira. Kana jechuun YouTubein kan inni naaf kenne bira darbee jira jechuudha. Average view daqiiqaan isaas bareechee ol ka'aadha. Kanaafu viidiyoocha daqiiqaa haga daqiiqaa 3tti miidhagsitanii bareechuu qabdu jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa 8 averageedhaan yeroo kaa'amu namni irra caalan kan inni daawwate daqiiqaa 4 ol daawwatee jira. Kana jechuun bareedaadha jechuudha. Impressioniin isaas 9.2. Kana jechuun namni YouTube irratti viidiyoo kana argee irra tuqaa jiru baay'eedha jechuudha. Maaltu samararreennaan tokkoffaa suuraan irra jiru itti tolennaan lammaffaa mata dureen irratti barreeffame mata duree dhimma isa barbaachisu ta'ennaan. Kanaafu impression click rating isaas ol kahaa jechuudha. Yeroo kun wal qabatee ol ka'u maal godha YouTubein view 1000 irratti $7 $8 kaffaluu eegalaa jechuudha. Yeroo namni irra tuqee bahu heddummaatu view 1000 irratti saantimuma wayii lakkaa jechuudha $1 $2 fa'a. Kanaafu view xiqqoo sanan akka kaffaltii YouTube sun ol ka'u maal gochuu qabdu inni tokkoffaan thumbnail lammaffaa mata duree itti barreessitan sadaffaa jalqaba viidiyoo keessanii waan nama hawwatu gootanii eegaluu qabdu jechuudha. Akka namni dafee tuqee irraa hin baane gochuu danda'uu qabdu jechuudha. Yeroo isin akkas gootan namni daawwatu ni heddummaata namni irra tuqus ni heddummaata dhufaa jechuudha. Viewun isaas ol kahaa adeemaa jechuudha. Inni arfaffaan akkuma viidiyoo maxxansitanii kaatanii beeksisa irratti ida'u. Settingii kana duraan isinitti agarsiiseen jira. Chrome yookaan immoo Edge irra seenuudhaan yookaan internet browser irra seenuudhaan isinitti agarsiisa. Chrome irra seentanii dirqama akkuma viidiyoo maxxansitaniin beeksisa irratti ida'uu qabdu. Bilbila kiyya dalga ciibsanii isinitti agarsiisa YouTube Studio Google Chrome irraa jechuudha. Akkuma viidiyoo maxxansitanii kaataniin yookaan yeroo maxxansitanis akkamitti akka idaatan duraan barsiiseen jira. Mallattoo viidiyoo kana tuquudhaan gara viidiyoo keessanii deemtu. Viidiyoon sun daqiiqaa 8 ol ta'e taanan yookaan monetization gaafa taatan hunda irrattis gochuu qabdu. Viidiyoo sana irra tuquudhaan irra seentanii $1 beeksisa irratti ida'uu qabdu jechuudha. Yeroo isin irra tuqxan haala kanaa isinii baasa. Mallattoolee harka bitaa kana jala jiran irraa mallattoo $1 irra tuquudha yeroo tokkicha gara fuulduraa isin geessa gara gajjallaatti gadi buutanii mid-roll irratti dabaluu qabdu jechuudha. Manage mid-roll jedhee as jira. Manage mid-roll ka jedhu kana tuquudhaan beeksisa irratti ida'uu qabdu jechuudha. Keessattuu jalqaba yeroo namni irra tuqu akka beeksifni dhufu gochuu qabdu. Duraan godheen jira. Jalqabni isaanii qaba daqiiqa sakandii haga ta'e walirraa butee itti da'een jira jechuudha. Sararuma kana asiif achi deemsisuudhaan bakka feetanirra daqiiqaa feetanirra geessanii keessanii ad break ka jedhu kana tuqxu beeksifni irratti ida'amaa jechuudha. Irratti dabale ammas bakka biraa sarara kana achi butuudhaan gubbaatti ol ba'een daqiiqaan barbaade irratti beeksisa ida'aa jechuudha. Keessattuu jalqabni viidiyoo keessanii yeroo namni irra tuqu beeksisaan eegaluu qaba. Beeksisas qabaachuu qaba jechuudha. Ad break gootu jechuudha. Duraan kana yeroo 2-3 irra deddeebi'ee barsiiseen jira. Yeroo viidiyoo maxxansitanis viidiyoon sun daqiiqaa 8 ol taadhaan akkamitti akka ida'uu qabdan. Osoo moonii hin ta'in viidiyoon isin maxxansitan sunis irratti ida'amuu qaba jechuudha. Gaafa moonii taatan achumaan irratti ida'uu qabdu irrattis dabaluu qabdu jechuudha. Mata duree irratti kan isin dabalu erga beeksisa irratti daatanii booda gubbaarra continue kan jedhu jira. Continue ruma tuquudhaan save godhattu. Continue ni tuqxu saving gubbaatti isinii baa save godhattu. Mata dureen isin barreessitanis mata duree sarchiidhaan yeroo namni waa sarchi godhe maqaa chaanaaliitiin qofa osoo hin taane sarchiidhaanis akka inni bahuu qabu gochuu qabdu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo keessan jala seentanii viidiyoo duraanis erga monetize taatanii kaatanii beeksisa jalqaba irrattis xumura irrattis gidduuttis itti ida'uu qabduun isiniin jira. Haala kanaan view xiqqoodhaan maallaqa guddaa isiniif kaffala YouTubein itti fayyadamaa isiniin jecha. Barnoonni keenyas kana fakkaata haga kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.